Ashama arkafune kabajamtoota fi daawwattoota free show akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha jirtu jajjabaattu siniin jecha hadda waan hin taane waan Hacaaluu Hundeessaa irratti hojjetamaa jiru jechuudha isiniif qabadhee dhufe sirbii artiist Hacaaluu Hundeessaa kan yeroo dhiyootti jechuudha gabaarra ooluudhaaf akkasumas immoo yaadannoo ta'eef jechuudha namoonni albamii isaa bitatanii akka gargaarsa guddaa godhanu jedhamee haasa'amaa ture yeroo ammaa kana jechuudha YouTube hin beekamne YouTube maqaa Hacaaluu Hundeessaatiin banamee jiru jechuudha sanarratti fe'amee jechuudha sila amma kana ilaale nama 187 subscribe qaba ture amma garuu nama 237 gaheera akkasumas immoo nama 1000 daawwatee ture nama 1600 oltu daawwataa jira jechuudha namoonni reporting goone yoo jiraattan report godhaati akka YouTubein kun badu akka namni kun irraa dhaabbatu jechuudha sirba Hacaaluu Hundeessaa jechuudha itti cophee jechuudha dafqa obboleessaa yookaan dhiiga obboleessa keetiitti kan taphataatu rabbii jedhiitiin dhiisiin jechuun barbaada maaliifi sirba Hacaaluu Hundeessaa kun yaadannoo isaatiif ergatee immoo atis yaadannoo isaa sana YouTube isaa maqaa isaatiin baname kan ijoolleedhaaf kaa'ame jechuudha kan maatii isaatiif jedhamee baname sanarratti dhaqiitii daawwadhu malee sirba yookaan immoo dafqa isaa kana lafatti dhangalaaftee jechuudha dhiiga isaarran hin deeminsiin jechuun barbaada namoonni asirratti hundi keessan warri riippoortii gootan riippoortii akkaataa itti godhamu guutuu isaa jechuudha namootni akka Facebookii Firaa'ol Abbaa Firrisaa jala galaati riippoortii akkaataa itti godhanu achirraa argachuu dandeessu riippoortiin tartiiba isaatiin riippoortii godha YouTubein kun akka inni cufamu godha YouTubichi kunoo maqaa Hacaaluutiin banamee jira jechuudha maqaa Hacaaluu Hundeessaa jedhuun reef nama 237 gaa ammallee namni itti deemaa jechuudha kan isaasee akka haaraatti jechuudha namni hiriyummaa ergaaraa fi YouTube sana balleessaa lafarraa riippoortii godhaati dafqa namaa jechuudha dafqa namaatti taphatanii yeroo ammaa kanatti dafqa obboleessa keenyaa dhiiga isaarra ejjetanii jechuudha namoonni waan akkanaa godhaattan seenaan isin gaafata waan hin taane hojjetaattan waan ta'eef hundi keessanuu akka dhaabbattan irraa jenna dhugaadha YouTubein Facebook sirbii Hacaaluu maal mallisaa jedhu browsersii keessa yoo galtan akka doolaara tokko yookaan immoo doolaara 99 jechuun tuqa 99 jechuun doolaaruma tokko sanarraa galtanii maallaqaan yookaan immoo akkaataa itti daawwattanii maallaqaan daawwachuu dandeessu guutuusaa yoo daawwate nam tokko doolaara 6 saantima 90 wahii akkasii yoo immoo deddeebitanii daawwattan nam tokko irraa sun argamu jechuun immoo gatii guddaa qabaaf jechuudha yoo walitti qabame maatii isaatiif gargaarsa ta'a akkasumas immoo sirbi kun sirba afaan Oromooti addunyaa irratti akka inni bahee guddatu godha Amazon irratti bitachuu dandeessu YouTube browsersii keessa yoo galtan hunda isaayyuu jechuudha kilipii mata duree muuziqaa 14 jechuudha achirraa argachuu dandeessu jechuudha akkuma beekamu sila yeroon argu seenee daawwataa dhaqeen dhiisee ba'e nama intini gaafata kireeditii nama gaafata waan ta'eef kireeditii sana seentanii jechuudha warri kireeditii qabdan achirraa daawwattanii galii gochuu fi dandeessu jechuudha tuqa 99 jechuun doolaara tokko moo sinitti waan guddaa miti warroonni biyya alaa jirtan warroonni biyya gurguddatan jirtan akkasiin daawwachuu dandeessu garuu immoo YouTubein maqaa isaatiin yeroo ammaa kana banamee jechuudha sirba Hacaaluu tokko gadhiifamee sirba Hacaaluu sun akka gaariitti daawwatamaa jira jechuudha maaliifi akka sirba Teedii Afroo bara darbee jechuudha riippoortii godhaa jennaan namni itti nammee akka jiruun daawwataadha jechuudha namni keenya riippoortii godhaa jennaan itti seenee daawwatee waan isaa ilaalu malee riippoortii gochuun beeku jechuudha kanaafuu osoo hin daawwatiniin duratti riippoortii akkaataa itti godhan Facebookaan namoota tokko jala galaatii hundi keessanuu akka riippoortii gootanii jechuudha YouTubeii kana dhabamsiiftan galgala kana isiniin jedha YouTubein kun dhabamuu jechuun immoo YouTubein artiist Hacaaluu Hundeessaa bahee jechuudha liinkii isaa Facebookii amansiisaa ifaa jalaa argachuu dandeessu liinkii YouTubichaa jechuudha YouTubichi immoo share godhee ture YouTubeii isa sirrii Facebookii amansiisaa ifaa jala galtanii argachuu dandeessu jechuudha namoonni waan kana godhaaran namoota qabsoo Oromoo yookaan immoo artii Oromoo qabsoo Oromoo waa hunda Oromoo wanta Oromoon godhu irratti gufuu ta'uudhaan dhaabbatanii warroota yeroo ammaa kana YouTube isaanii guddifachuudhaaf jechuudha maqaa isaatiin hadhuma banamee jechuudha hadhuma ka'ee guddachuu barbaadudha jechuudha kanaan dura yoo beektanii raattan yeroo YouTube raayyaa abbaa macaa YouTube isaa banatu create godhee banatu jechuudha maqaa isaatiin akkuma beekamu namumti an Facebook YouTube isaa
subscribe godhee jiru jechuudha. Maqaa isaa Raayyaa Abbaa Maccaa official jedhee akkuma isaatti jijjiirratee jechuudha. Namoota heddummeessan beeka jechuudha. Kanaaf namoota akkasii irratti gufuu taatanii report godhanii achumaan of jalaa baasiyan. Nama sana achumaan yeruma sanan of jalaa baasee garuu YouTube Raayyaa karaatti nafne YouTube Raayyaa sun guddatee amma galanni isaan badinii gara 130 gaheera. Akkasumas immoo Facebookiin page Facebookis namoonni maqaa nama gurguddaa akkanaatiin fayyadamanii jechuudha waan hin taane godhaa jiran hedduutu jiru. YouTubein artist Hacaaluu Hundeessaa sirbisaas yeroo ammaa kana waan hin taane godhamee jechuudha. Yeroo ammaa kanatti waan hin taane maqaa isaatiin banamee jechuudha. Nama hedduun daawwatamaa jira jechuudha. Kun immoo artii Oromoo irratti gufuu ta'anii jechuudha. Bara baraan gufuu ilmaan Oromoo irratti ta'uudhaan tokkuma waan ta'eef hundi keessanuu jala galtanii report gootanii akka YouTube kana dhabamsiiftan isiniin jenna. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan hamma dhumaatti wanto kana daawwadhaa. Akkaataa kunoo Facebookii isaa yookaan report kan gootan YouTubicha ajjalan isiniif kaa'a. Linkii isaas immoo ajjalan linkii isaan kaa'u YouTubicha kam akka ta'e akkaataan itti barreeffame hunda isaa ajjalan isiniif kaa'a jechuudha. Footoo isaa isiniif maxxansa. Namoonni report gochuu barbaadan akkaataa report godhamu tartiiba isaa fuudheen ajjala isiniif kaa'a. Hundi keessanuu achi ala galtanii jechuudha. Report gootanii YouTube kana dhabamsiiftanii jechuudha. YouTube isaa irratti dhaqxanii sirba isaa kana daawwattanii jechuudha. Guddiftanii galii achirraa argamu jechuudha. Maatii isaa gargaaruun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf hundi keessan akka YouTube isa originala YouTube artist Hacaaluu Hundeessaa isa jedhu irratti dhaqxanii daawwattan akkasumas immoo browserii keessa galtanii yoo sirba Hacaaluu kana post yookaan immoo argachuu barbaadan sila guyyaa kana jala arge Meeraa Abdii jalaan arge Meeraa Abdii jala galtanii argachuu dandeessu. Jala sanatti argachuu dandeessu jechuudha. Achirraa argachuu, achirratti daawwachuu, achirratti galii gochuu fi hin dandeessu jechuudha. Ni dandeessu waan ta'eef namoonni maqaa kanaan banattanii yeroo ammaa kana waan akkanaa godhaa jirtan seenaan isin gaafataa waan hin taane godhaa jirtanii dhiiga ilmaan Oromoo akkasumas immoo dafqa obboleessa keessan irratti sirbaa jirtan, dafqa obboleessa keessanii taphataa jirtan, dafqa obboleessa keessanii nyaataa jirtan waan ta'eef hundi keessanuu dhaabbadhaan isiniin jedha. Namoonni waan akkanaa godhatan YouTube keessa yoo ta'e yeroodhaan guddata, yeroodhaan viewun isaa oodala, yeroodhaan sa'aatiin keessan guuta malee dafqa namaatiin hin guutu waan ta'eef hundi keessanuu irraa dhaabbadhaan isiniin jedha. Namoonni immoo ajjala jirtan guutuun keessanuu namoota Facebook jala jirtan guutuun keessanuu jechuudha. YouTubicha kana report gochuudhaan nama kana yoo beektan immoo directly itti maatii wanta kana godhaa report godhaa balleessaan isiniin jedha. Kabajamtoota daawwattoota keenya hundi keessanuu jechuudha. Sirba isaa yoo ta'e sirba isaa 12 gadhiifameera. Albama 12 guutuu isaa jechuudha. Albama jedha sirba 12 sirba 14 gadhiifameera. Sirba 14 sana browserii Google keessa yoo galtan ni argattu jechuudha. Achirratti yoo daawwattan gatiin isiniin achirratti daawwattanuun $99 jechuun doolaara tokkoon sana walitti qabame qarshii doolaara 7 yookaan 6 gadi nam tokko yoo kanaan daawwate galii ta'a jechuudha. Galiin achirraa galu kun immoo maatii isaa gargaara waan ta'eef hundi keessanuu deemtanii akka achirratti daawwattan isiniin jedha. Amaanaa YouTubicha isa artist Hacaaluu Hundeessaa jedhu kana isa haaraa baname namni irratti report godhaa yennaan namni galee view isaa guddisaa jiru kana akka report gootan isiniin jedha. Akkaataan report gootan immoo kunoo akka suuraa irratti argitan kanaan tartiiba kanaan report gootanii gochuu dandeessu. Yeroo ammaa kana cal jedhee namni daawwataadha jechuudha wanticha kana. Kunoo yoo isinitti agarsiisuu barbaaddan meeqatu daawwatee viidiyoon viidiyoon qabsoo ilmaan Oromootiin kaafamaa jira. Report godhamaa jira. Report gochuun kun immoo jechuudha gatii guddaa. Reportiin simatameera. Reportiin simatame kun kunoo haala kanaan jechuudha channel is not video jedha. Akka kanaan irraa kaafameera. Akka argaa jirtan kanatti jechuudha kaafameera. Ammas namoonni maqaa kanaatiin banee hojjetaa yoo jiraattan reportiin daqiiqaa keessa fudhachuu jalqabeera jechuudha. Sirba artist Hacaaluu Hundeessaa namoonni maqaa YouTube keessanii Hacaaluu Hundeessaa jettanii banattanii gadhiisaa jirtan reportiin daqiiqaa keessa simachuu jalqabeera jechuudha. Kunoo akka argitan kanatti
simachuu jalqabeeraa. Kanaaf hundi keessanuu YouTube artist Hacaaluu Hundeessaa isa amansiisaa ifaa gadhiise sana jala galaatii YouTube isaa subscribe godhaa, irratti daawwadhaa. Browserii keessa yoo galtanis wanta akkasii daawwachuu hin dandeessu. Kanaaf hundi keessanuu waan akkanarraa of eegaa isiniin jenna. Bakka gammaddan hundi keessanuu riippoortiin simatameera jechuudha. Yes. Nice. Akkanatti jechuudha qabsoo ilmaan Oromoo bishaanitti warri naqaaran jechuudha. Warra badii guddaa raawwataaru, warra baalagee akkanaa, waan badii akkanaa jechuudha. Bakka argitanitti Facebookas ta'e, YouTubeis ta'e, pages ta'e wanta jiru guutuu isaa yoo argitan report gochuudhaan wal gargaaraa. Danina keenya yoo report goone kan nama kanaa qofaa miti kan diina Oromoo guutuu si dhabamsiisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu warri report godhaa jirtan galatooma. Akkaataa report godhan immoo tartiiba isaatiin kunoo haala kanaan isin agarsiifna. Report gochuudhaan ammas namoota waan akkanaa godhan guutuu isaa report godha. Viidiyoon agarsiisaa jiru tarii report ta'e natti fakkaata. Kunoo reportii chaanaalii kanarra viidiyoon hin jiru jedhaara. Kanaaf hundi keessanuu wanta kanarratti yoo cimtanii hojjettan reportii amma daqiiqaatti fudhachuu jalqabeera. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa namoonni chaanaalii free show kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun nu wajjin turaa yennaa galatooma. Bakka gammaddan reportiin simachuu jalqabeera jechuudha.